kun faanu da maali jedhe makiinaan isaanii baay'ee fiigaa nu dura aananii darbanii inni keenya ba'aa kuntaala 100 baatee jira FSR'chi sodda gadi suuta kan bu'u darbanii bakka yeroo baay'ee ummata keenyatti dararan ijoollee keenyatti fuudhanii isa fedhan ajjeesanii isa fedhan immoo birrii maallaqa 100 maali 100 akka erga kaffalu bakka itti goosisan bakkeen suni meeshaan kiyyallee meeshaa miila takkiidha mirgatti miila shiidhaa dachaasee jira meeshaa kiyya wanti beekuu qabdan ani ji'oota muraasa mana hidhattiin dabarsee waan hin taaneen maqaa hin taaneen hawaasanii mana hidhaa keessatti shakkamee mana hidhaatti kanaan ture namni na sakaaluu barbaadu waan adda addaa naan jee mana hidhaatiin ture meeshaan kiyya turaadha ergaan itti fayyadame turaadha keessi isaadhaan qulqulloonnee zayitiin qabu maaliin jiru gogee jira akkasuma ta'eetis immoo rasaasni namni biraadhaa qabatee gara biraadhaa deemee jira rasaasa hirruudha kana jiru rasaasa 15 qofaadha kaaznaa kiyya keessa kan jiru akkasuma ta'eeti kanaan deemee magaalaa yommuu gadi bahee magaalaa Kaarraqorii xumuru kilaaksii godhanii dura aananii faannoo dhammoo faannoo miti jedhee anillee taargaa qaba makiinichi qaama mootummaadhaa hojjettoota ta'uu danda'an baalamoyaa jechuudha ta'uu danda'an jedhee shakkii keessa galeen ture akkanatti ilaalumattiin jira darbanii xinnoon nu dura aananii akkasumas fagaatanii makiinaa dhaabanii karaa walakkaa dhaaban akka nuyi darbuu hin dandeenye makiinaa karaa walakkaa dhaabanii qawwee isaanii qabatanii harcaanii afamuuzii nurra kaa'anii yeroo kanatti ani meeshaa ana qofaadha kan harkaa qabu baasee dhukaasa maali makiinaa mastaawota osoo gadi hin bu'in achumarraan dhukaasatti jalqabe yeroo dhukaasatti jalqabu xiyyitii rasaasa 3 qofa makiinaa keessa ta'etti dhukkise yeroo kanatti jarri inni kan baqate inni jalqaba qawwee nurra kaa'e sun innis itti garagalche achuma gwaan itti dhukkise inni dhahamee jira yeroo kanatti ani carraa argadde utaalee bu'ee yeroo utaalee bu'u achi dhukaasatti bane hundi isaaniitu innis himmadaa'ee innis fiigee baqate yeroo kanatti hundi isaaniitu makiinaa gatanii baqatanii rasaasni qabu rasaasa muraasa gamta ta'e guddoo isaan hordofuun goone na duraas bakkeen diinni ummata keenyatti dararu gamta jiruuf bakka hora jedhamu jiraatu hin danda'an jechuudhaan rasaasa ishiin qabu qabadhee makiinaa kaasnee gara magaalaa Axaayii gallee keessuma dabarree sanbateetti galle jechaadha Axaayii keessas dabarree laanyoo Axaayii magaalaan laanyoo Axaayii jedhamu jira magaalaan Axaayii jedhamu jira magaalaa isaaniitti kun guutuni kana keessa darbee magaalaa sanbateetti makiinaa qabannee gallee qaama laalatutti ripoortii godhe godina keenyatti jechaadha geggeessitoota godina keenyaa beeksisee kana booda geggeessitoonni Shawaatis bilbila kiyya barbaadanii argatanii na bilbiluu jalqabanii gammachuu isaaniidhaanatti gammachuu isaanii iffatanii badhaasa adda addaatis gargaarsa kan naa godhan jiranii geggeessan inni godina Shawaa kana wal qabsiisee kan jiru waan yaada kiyya sittiin dubbadha. Aye moha galatomi sinjenna asuma